Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota Iluutuu akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin biraa jiraatu. Egaa Iluutuu akkuma beekamu gumii hojii harkaa bifa adda ta'e isiniif qabadhee dhufee jira. Gumiin hojii harkaa keenyas kunoo bifa argitan kana baay'ee tokko bareeda, baay'ee tokko salphata. Waan feeneef itti fayyadamuu ni dandeenya. Isinitti agarsiisuu fedhee kana miceessee fide isin garuu hanga feetaniin itti fayyadamuu ni dandeessu siniin jedha. Baay'ee tokko bareeda, baay'ee tokko salphata. Dhoofti isaallee yeroo nutti fudhatu kirriis jalaan fudhatu. Kanaaf kirrii bifa kanaan agarsiisee xumureetanii jira. Amma kirrii bifa adii qulqulluudhaan dhayeetan akkamitti akkan jalqabeef akkamitti akkan xumure sinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira. Turtii gaarii. Egaa yeroo hundayyuu kan nu barbaachisu kiroosheedhaa fi kirrii isiniin jedheera. Jalqabni hojii keenya sansalata irraani. Sansalata 5 dhahannaa. Haala kanaan jalqabadha sansalata. Ergan akkasitti 5 dhahadhee fidee as keessan qabsiifadha jechaadha. Sadhumaa kana keessaan walitti qabsiifadha haala kanaan. Erga haala kanaan dhaadhee si kan akkas qabna 1 2 3 erga dhaannee finnee kirooshii keenya si kana keessa tokko akkas gaggabaabsine yeroo 3 1 2 3 yeroo 3 baadhanna. Haala kanaan sansalata 3 dhahannaa 1 2 3 erga dhahannee finnee ammas achuma keessa yeroo 3 keessa fudhanna jechaadha. 1 2 3 ammallee 1 2 3 sansalata 3 gidduu dhahanna. Finnee boolluma kana keessa tokko akkas gabaabsinee fudhannee 1 2 3 yeroo 3 wal harkisnee dheereffannaa jechaadha. Haala kanaan 8 dheensinitti deebi'a. Haala kanaan zuurii guuteen jira. Amma kan zuurii guutee 1 2 3 sansalata 3 dhee kirooshii qorratu mariin 1 2 3 si kana dhiisnee ol 3 dhiisnee harfeessaa keessa wal qabsiifannaa jechaadha. Finnee akkasitti qabsiifanna. Erga haala kanaan qabsiifannee sansalata 3 ol dhaanna 1 2 3 kirooshii keenya irra marree isii kana keessa boolla kana keessa akkasitti 1 2 3 tokko fudhannee yeroo 3 keessa baafannaa jechaadha. Akkasitti gabaabsinee harkisna 1 2 3 yeroo 3 wal harkifannaa. Ammallee achuma keessa 1 2 3 meeqa dhaanneerra 3 arfaffaa ammas 1 2 3 shanaffaa 1 2 3 5 dhahanna jechaadha boolla tokko keessa. Jaaffaa finnee si kana asitti kirooshii keenya irra tummariin akkasitti qabsiifannaa jechaadha. Achitti ajjeefanna. Sana booda ammoo boolla ittaanu keessa illee finnee kirooshii keenya irra tummariin asiin akkas galfannee asumaan akkas tokko baafanna. Sana booda 1 2 3 sansalata 3 dhaanna akka dabal kirooshii tokkotti fudhanna isiniin jedheera. Sana booda kirooshii keenya irra marree 1 2 3 ammallee 5 dhahannaa jechaadha. 1 2 3 tokko akkas gabaabsinee fudhannee yeroo 3 keessa baasnee dheereffannaa jechaadha. Haala kanaan akkasitti gabaabaan fudhee 1 2 3 akkasitti nuuf dheerataa jechaadha. Ammallee 1 2 3 meeqa dhaanneerra 4 shanaffaa 1 2 3 haala kanaan Innis kana keessa jaafa achuma keessatti
gad ajjeesnee tokko fudhanna. Boolla taanu keessa akkas goonee as godhannaa jechaadha. 1 2 3 haala kanaan isiniif galadhee yaada. Haala kanaan isii kana uummataa irraa jechaadha zuurii guutee isinitti deebi'a. Egaa erga haala kanaan zuuriin guutee zuurii kana argan guutee amma meeqa dhaannaa sansalata 5 1 2 3 4 5 erga dhaannee isii kana dudduuba isiitiin finnee kunoo bakka kana keessa haala kanaan wal qabsiifannaa jechaadha. Ammallee 1 2 3 4 5 finnee dudduuba isiitiin haala kanaan akkas godhee dhiifama kirooshiin koficuusiin kun furdaa waan ta'eef haala kanaan zuurii guutee isinitti deebi'aa jechaadha. Egaa haala kanaan zuurii guuteen jira. Kun dudduuba kanarratti ifa kanaan sansalata 5 dhaheetan jira. Amma kan itti aanu sansalata 5 erga dhaanee asirratti maal dhaannaa finnee boolla kana keessa dhiifama 5 dhahannaa jechaadha. Tokko yeroo 5 dhahannaa jechaadha. Finnee isii kana keessa qabsiifannee erga qabsiifannee 1 2 3 4 keessatti erga dhaannee kana keessa akkuma jalqaba isinitti hime tokko gabaabsinee fudhannee yeroo 3 keessa baafannaa. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 meeqa 5 dhahannee irraa jechaadha. Ammallee finnee as keessa 5 dhahannaa sansalata sila 5 dhahanne keessa 5 tokko yeroo 5 dhahannaa jechaadha. Tokko yeroo 5 isiniin jedhu gaggabaabsinee keessaa fudhannee yeroo 3 keessa baafannaa jechaadha. Haala kanaan isiniif gala jedhee yaada. 1 2 3 1 2 3 akkasitti naanneessee zuurii guutee isinitti deebi'a. Egaa haala kanaan zuurii guuttadheetan jira. Bakka kanaan argan zuurii guuttadhee amma isii kanaan dheekee jechaadha. Kun bakka kanaan isii kanaan dheekee jechaadha. Isii sadaffaa kana dhaachuuf immoo finnee bakka kana haala kanaan qabsiifannaa. Gabaabsinee qabsiifannaa jechaadha. Erga qabsiifannee sansalata 1 2 3 4 5 dhahannaa. Erga 5 dhahannee finnee siidhuma kana keessa 1 2 3 dhiifama akkas goonee 1 ammallee boolla kana keessa tokko wal harkifannee kirooshee keessa tokko qofa baafannaa jechaadha. Haala kanaan isiniif galadhee yaada amma dubbadhurra haala kanaan akkas nuuf ta'a. Sana booda 5 saayyuu walitti 5 dhahannaa jechaadha. Akkasitti qabsiifanna. 1 2
3 4 5 erga 5 dhahanne ammallee finnee isii kana keessa kirooshee keenya irra tummariin finnee isii kana keessa akkasitti guduunfanna. agartanii erga guduunfannee 1 2 3 4 5 dhahanna. sansalata 5 dhahanne ammallee bifuma kana dhahanneen boolla tokko keessa tokko akkas baafannee yeroo tokko qofa ammallee finnee tokko harkifannaa yeroo tokko akkas keessa baafannaa kirooshee keenya irra 3 nuuta ammallee tokko akkas harkifannee kirooshee keenya irra 4 nuuta finnee boolla taanu keessa haala kanaan keessa baafannaa jechaadha. erga keessa baafannee amma hunda sii finnee akkas walitti qabsiifanna. agartanii akkasitti walitti guduunfannaa jechaadha. 1 2 3 4 5 finnee boolla sii kana keessa kirooshee irra tummariin haala kanaan walitti qabsiifanna. erga walitti qabsiifannee 1 2 3 4 5 jennee haaluma kanaan itti dhahannaa jechaadha. kana jechuun bifa urjii fakkaattu kana walakkaasii kanan dhahaa jira jechaadha. sanatti mul'ata yaada bifa urjii fakkaattu kana itti dhahaa jira. haala kanaan erga zuurii guuttannee finnee siidhumaa kana gabaabsinee akkas godhannee yeroo meeqa baafanna 1 2 3 amma jara kanaan nufee qixaa turoo 3 sansalata dhahannaa jechaadha. sana booda walitti qabnee akkasitti baafanna. sababnan akkas godheef kun warri kaan naannoo isaanii sansalata waan ta'eef kunis akka sansalataan xumuramuuf jechaadha. egaa haala kanaan kana dhee kun bifa kanaati jechaadha. dizaayinii isa kana isii walakkaa kanatiyyuu kanatti naadhee jechaadha. amma isa kana dhaachuudhaaf sansalata 16 dhahanna jechaadha. 1 2 3 4 5 6 haala kanaan 16 dhaadhee jira. 16 roon dhaadhee ka'u meeqa asiin lakkaadhee 8 lakkaadha jechaadha. 1 2 3 4 fiifama 1 2 3 4 5 6 7 8 sii kana keessa fidee kirooshee korra maree 8ffaa kana keessa dabal kirooshee tokko fudhadha. dabal kirooshee tokko haala kanaan fudhadha jechaadha. haala kanaan sana booda 1 2 sansalata 2 dhee 1 2 boolla lammataa darbee kan sadaffaarra ammallee dabal kirooshee tokko dha'a. meeqa noote 2 1 2 dhahee kee ammas finnee as keessa dabal kirooshee tokko dhahadha. agartanii amma kanarran akkas dhahadhe jechaadha. sana booda 1 2 3 4 5 dhahee naanneeffadha. fidee kirooshee korra maree jara kanarra tokko dhahadha jechaadha. tokko 2 sansalata 2 dhahee ammallee sii kana keessa irra keessa sii tokko naadha. 1 2 ammallee sila sansalata 5 naadhee 3 godhatti hambisee 2 akka dallaatti fudhadha jechaadha. 3 akka dabal kirooshee tokkotti haala kanaan dhahadha jechaadha. ammallee 1 2 3 4 5 ergan dhahee fidee naanneeffadheetan dabal kirooshee tokko sirratti irra keessatti naadha. ammallee 1 2 kanuma keessatti ammas kan ittaan dabal kirooshee tokko ergan akkasitti dhaadhee amma fidee kanarra dabarfadhee bakka kana keessa
fidee qabsiifadhaa jechaadha mataasii kanarra. Agartanii ammallee 1 2 3 4 5 6 16 dheessatti deebi'a. Erga akkas goone 1 2 3 4 5 kiroshee korra akkasitti maradhee fidee isii kana keessa kunoo bakka kanarra mataasii kanarra jechaadha fideen haala kanaan tokko harkifadha. Ergan tokko harkifadhee gabaabsee yeroo meeqan baafadha? Yeroo 5. Sababni isaas sansalata 5 nuuf ta'a jechaadha. 2 3 4 5 haala kanaan 5 xumuradheera jechaadha. Sana booda 1 2 3 4 5 ergan na'ee finnee isii kana keessa tokko tokko dhahannaa jechaadha. Nagaala kanaan 1 2 3 4 5 dhahannee naanneeffannaa. Erga naanneeffannee finnee asirra tokko tokko dhahannaa jechaadha. 1 2 sansalata 2 double crochet tokko tokko haala kanaan dhahannee zuurii guunnee walitti deebinaa jechaadha viidiyoon akka hin dheeranneef. Egaa haala kanaan zuurii guuttannee jira. Ergan zuurii guutee fidee isii kana as keessatti wal qabsiifadhaa jechaadha. As keessatti haala kanaan wal qabsiifadhe. Kun haala kanaan kana dhaadheen jira jechaadha. Amma erga isii kanatti dhaannee diizaayinii isii kana haala kamiin akkatti dhaannu sirriitti agarsiisa. Isii kana dhaachuuf gadi qabnee kana keessa 2 3 erga dhaannee 1 2 3 4 sansalata 4 dhaannee finnee isii kana keessa dudduubaan akkas galfannee fuulduraan harkifannaa jechaadha. Haala kanaan finnee ammallee as keessa ajjeessuudha kirooshee keenya kana keessatti. Kirooshee irra marruu sansalanni bakka diizaayinii kana qofa nu barbaachisaa jechaadha. 1 2 3 4 erga akkas goonee finnee ammallee isii kana dudduubbeedhaan finnee akkas galfannee fuulduraan akkas baafanna. Sana booda haala kanaan akkas ta'a jechaadha. Ammallee boollattaanu keessa 1 2 3 1 2 3 4 finnee asiin akkas galfannee fuulduraan akkas nuuf ta'a jechaadha. Ammallee boolla biraa keessa 1 2 3 erga dhaannee 1 2 3 4 sansalata 4 dhaannee as dudduuba kana keessaan akkas baafannaa jechaadha. Sana booda akkas harkisnee haala kanaan diizaayinii isii kanatti baafanna. Egaa hordoftoota gummina hojii harkaa keenya gaafa dhaabee bahu akkas nuuf ba'a. Baay'ee tokko bareeda, baay'ee tokko yeroo nutti fudhatu salphaadhallee dhoofsisaa kirrii keenyas illee nuuf qusata. Hundi keessanuu mana keessanitti akkasii yaaltan abdiin qaba. Hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti turtii gaarii.
Viidiyoon kun yoo isinitti tole share, like, subscribe gochuun na jabeessa. Dogongora qabullee koomantiidhaan na gaafadha. Gaaffii qabdanullee koomantiidhaan na gaafadha. Dogongora qabullee koomantiidhaan natti himaa. Qajeelfadhaa. Turtii gaarii. Ciao.